biyya keessatti geggeeffamu mootummaa Itoophiyaatiin ala Oromoo fi Tagaaruu irratti akkasumas immoo sabaaf sablammoota irratti ajjecha miidhaa darara baay'ee gahaa jiru kana balaaleffachuudhaaf hawaasni Oromoo magaalaa Calgary waan qindeesse irratti iddoo kanatti argamna waan ta'eef guyyaadhaa gochaa suukkanneessaa mootummaan Itoophiyaa hidhattoota wajjin ta'uudhaan raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan warra isa fakkaatan waliin qabee ummata keenya miidhaa waan jiruuf dararaa waan jiruuf hidhaa waan jiruuf ajjeesaa waan jiruuf kana bira darbee xayyaaraani gubbaa gadi ummata keenya jiraattota naannoo isaan jiraatanitti deemee rukutaa waan jiruuf kana balaaleffachuudhaaf iddoo kanatti argamne waan ta'eef amma sagalee keenya dhageessisuu keenya itti fufna hawaasni keenya magaalaa kana keessa kan jiraattan iddoo kanatti kan ergamtan ulfaadhaa saba keessaniif sagalee ta'uudhaaf iddoo kana waan jirtaniif isinin jenna. Today we are here to condemn the acts of Ethiopian government, the military forces that is happening in Ethiopia. Our civilians are being bombarded by planes and by drone. A lot of political leaders are in jail. So genocide is happening to Oromo nation and the Tagarus, also to the nation and nationalities in the country. So we are condemning the evil act of Ethiopian government and the military forces and those who look alike. Today, the Oromo community in Calgary and the Tigray community with nation and nationalities, we are here to condemn and protest and rally and to show solidarity and against the evil action of Ethiopian government. So we are here to make sure that it has to be stopped and everybody who is committing the crime has to come to justice, and the people of Ethiopia entirely, they demand a freedom today. So we would like to just make sure that the peace being served to the country, and every nation, every citizen of the country has a right to live, and those who commit a war crime and a crime against human rights has to be brought to the justice. Thank you. Tigray community, Adna, Ab Tigray, Ab Ethiopia Bahafesha, Zalo Hunatat, Isab is Hona Drigit, Ab Lehz Tigray is Wetha, Numula had Amet, come to the Ranayo, Kanukams and Hinana, Hazidima, Eti Ab Tigray is Wetha Zinara, Admasu, Yikarta, no Omks Mammanam, Harian Kuiro. ላለፈው አንድ አመት በትግራይ ላይ እየደረሰ የነበረውን ጄኖሳይድ አመት ሙሉ እኛ ባለንበት ስንቃወም ቆይተናል። እንዲሁም አንዳንድ የኦሮሞ ተወካዮችና የኤርትራ በህዝብ ላይ ሊደርስ የማይገባውን ኢሰብአዊ ድርጊት ለመኮነን ከኛ ጋር ሲሳተፉ ቆይተዋል። በዛሬው ዕለት ደግሞ ለየት ባለ ሁኔታ በትግራይ ላይ ሲደርስ የነበረውን ኢሰብአዊ ድርጊት በመላው ኢትዮጵያ እንዲሁም በተለይ ደግሞ በትግራይ ህዝብና በኦሮሚያ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን አሰቃቂ ግፍ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ከትግራይ ኮሚኒቲ ጋር በጋራ ሆነው አዘጋጅተውት ይህ የመጀመሪያው ሰልፍ ለኢትዮጵያ መንግስትና ኢትዮጵያ መንግስትን ሰፖርት ያደረጉ ያሉትን አገሮችን ለመቃወም ስንል ነው እዚህ የወጣ ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ እንዲህ ተባብረን ለመሄድ የመጀመሪያ ጅምራችን ነው የሚሆነው። Thank you, Oromo community. Henyawan zagi jisla zaga jacu amasakna loy. Yawanirna. Jirtu, Tagaru jirtu. Alenado, Alenado. Ahe. Ega galatoma undumti kesanu. Kayonas abenne fakko buresiko nuradin jede. Motumma Ethiopia kan ummata keenya lamanu ajjesu balales fachu rafas dufne. Wandime nuradin indalo ullachinin እዚህ የተሰበሰብነው በኢትዮጵያ ቤተሰቦቻችንን ህዝቦቻችንን ያስጨነቀ እየገደለ ያለውን አስቸጋሪውን የኢትዮጵያን መንግስት ለመቃወም ነው እዚህ የመጣ ነው። እሱን ለማድረግ ጥቂት ኦብጀክቲቫችን እዚህ ተሰበሰብንበትን በእንግሊዝኛ ለሚሰሙን ሰዎች እጀብዬ ለመጀመር ፈልጋለሁ። I would like to start with some few things people to know that the reason why we are here. I just want to explain the objective of this rally. As you know, right now, Wallagga is bleeding in Western Oromia, and Tigray is bleeding. All over Oromia is bleeding. So, as we all know, the dictatorial government of Ethiopia, Abiy Ahmed, has declared a state of emergency on November 2nd, 2021.
that has no justification in the eyes of the indigenous Oromo nation and the Tigrayans. Otherwise, that is launching forced mass detentions of the two nations in Ethiopia, the capital city of Ethiopia, Addis Ababa. Therefore, we are here to let the entire world knows how the Ethiopian government is too cruel when genociding our nations using the Amara regional force and Eritrean force also, and detaining our people, killing our people, raping our women, and using humanitarian violence excessively and killing mass number of these two nations. So we are here today to attract the attention of the global nations worldwide to let them hear what's going on in Ethiopia. We want also to give the figures what the Ethiopian government is doing against our people, and so that the entire world will know what's going on in Ethiopia. And we want to let them see how we feel the sickness and the dictatorial government is killing our people. So that's all over. We are here, and people sometimes knows about Ethiopian government because of the Nobel Peace Prize that he will get, and thinking that he's a peaceful, but not. He is really a so cruel and unreversible dictatorial actions that he take against our people. So we are here to protest against him to save the civilian innocent people in Ethiopia. That's number one. Number two is we are calling the international community to come across our reason why we're here, to save our people back home. So to call upon the international community and stop supporting the dictatorial government in Ethiopia, such like sending a drones and other things, as he's using the drones and killing our civilian people. The fourth thing is the government of Ethiopia is detaining or preventing the humanitarian aid access to Tigray and other regions of Oromia, such as Borana, Guji, Wallagga, Wallo, and Extra. So we want to protest against this so that the entire world will hear us and support us and stand with us, and so that they can push over the violence that's going on in Ethiopia to stop together. So, ittan fufa amma Oromifattan jijjira kaayyoon as jirru kanuma fakkaata. So, stop genocide in Ethiopia. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Tigray. Stop bombing Wallagga and Tigray. Stop bombing Wallagga and Tigray. Stop military operation in Oromia. Stop military operation in Oromia. Stop Wallagga genocide. Stop Wallagga genocide. Stop Tigray genocide. Stop Tigray genocide. Remove Eritrean troops out of Oromia. Remove Eritrean troops out of Oromia. Stop Oromo ethnic cleansing. Stop Oromo ethnic cleansing. Stop destroying Oromo in Tigray. Stop destroying Oromo in Tigray. Free Ethiopian people. Free Oromo people. Free Tigray people. Release our leaders. Free all Oromo political prisoners. Eritrean troops out of Oromia. Eritrean troops out of Oromia. Stop killing Oromo leaders. Stop killing Oromo leaders. Stop killing innocent people. Stop mass arrests in Ethiopia. Stop arresting Oromo in Tagaru. Stop arresting Oromo in Tagaru. Oromo na prison. Oromia na prison too. Oromia na prison too. Kanatan dabalat galatoma. Oromo jirtu. Are kaf yaale dimso የሚፈልገው እንጂ እዚህ መጥቶ ሰው እናና ሳይሆን የመጣንበት ምክንያት
ድምጻችን ከፍ ለማድረግ ስለሆነ የሁላችሁንም ድምጽ እፈልጋለሁ ይባካችሁ ኦሮሞ ጅርቱ ኦሮሞ ጅርቱ ተጋሩ ጅርቱ ተጋሩ ጅርቱ ተጋሩ ጅርቱ ተጋሩ ጅርቱ አብይ is a criminal stop guiding in Ethiopia stop genocide in Ethiopia stop bombing Walaga in Arabia stop bombing Walaga in Tigray stop Oromo genocide stop Oromo genocide stop Tigray genocide free Oromia free Oromia Abiy Ahmed Ethiopian Prime Minister stop killing Tigrays stop killing Oromos free Oromo prisoners free Oromo prisoners Abiy Ahmed Ethiopian Prime Minister stop bombing Oromia stop bombing Tigray free Oromia free Oromia Abiy Ahmed Ethiopian Prime Minister stop killing Oromo stop killing Tigray Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed remove Eritrean tribes out of Oromia stop killing Oromo stop killing Tigray Stop killing Oromo leaders. Stop killing Oromo leaders. Karayu is bleeding. Borana is bleeding. Gorana is bleeding. Wallaka is bleeding. Guji is bleeding. Hararge is bleeding. Oromia is bleeding. Prime Minister Abiy Ahmed, stop killing Oromo people. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed is a criminal. He's a criminal. He's a criminal. Abiy Ahmed is a criminal. He's a criminal. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed is a criminal. He's a criminal. Stop bombing Wallaka. Stop bombing Wallaka. Stop killing Wallaka. Stop killing Borana. Stop killing Guji. Stop killing Wallo. Stop killing in Harar. Stop killing in Oromia. Free Oromo political prisoners. Oromia is bleeding. Tigray is bleeding. Oromia is bleeding. Tigray is bleeding. Ethiopian government is killing innocent people in Ethiopia. Ethiopian government, Abiy Ahmed, is killing innocent people in Oromia and Tigray. We are here to protest against him. Stop killing in Ethiopia. Stop bombing in Ethiopia. What we need, what we need, what we need, what we need it, what we need it. Stop killing Wallaka. Stop killing Oromia. We need justice. We need justice. We need freedom. NATO act now. NATO act now. Canada act now. Pass sanction on Ethiopia. Canada sanction Ethiopia. NATO sanction Ethiopia. America sanction Ethiopia. NATO sanction Ethiopia. Canada act now. Canada act now.
in Tigray, in Oromia, innocent civilian people. So we are here against stop killing in Ethiopia. We call upon the international community to stand with us and against the dictatorial government of Ethiopia. Prime Minister Abiy Ahmed, as he has already been targeting the two great nations in Ethiopia, that's Tigray and the greatest ethnic group Oromo, and is attempting ethnic cleansing in Ethiopia. So we are here, those who's driving around, we are here in this cold weather and are protesting against the dictatorial government of Ethiopia, as he has already targeted to cleanse our ethnic group. So our families are bleeding and we are bleeding. We feel sad. We are uncomfortable living in peace. That's why we are here. And everybody passing this way, we want to let you know the main objective of this rally is against the Ethiopian government who attempted killing the innocent people in Ethiopia. So stop killing innocent people. Stop killing in Ethiopia. Free Oromia! Free Oromia! Free Oromia! Free Oromo people! Stop killing! Stop killing! In Wallaga, in Wallo, in Borana, in Guji, in Hararge, in Arsi, in Shawa, in Oromia! Stop killing! In Oromia! Stop killing! In Tigray, Tigray life matters. Tigray life matters. Tigray life matters. Tagaru life matters. Oromo life matters. Oromo life matters. The entire world, listen to us. We are here protesting against the dictatorial government of Ethiopia, who is bombing the civilians, innocent people. We are here asking international community to save our people. Act now. NATO act now. NATO act now. NATO act now. Canada act now. US act now. UK act now! UK act now! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Abiy Ahmed, a criminal. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy, go down! Abiy must go down! Abiy must go down! Oromia shall be free. Tigray shall be free. Oromia will prevail. And Tigray will prevail. And I hope one day we'll be free. Thank you. President of Eritrea is HIRIIRA. Since then, his administration has limited and blocked access to electricity, aid, food and water for millions of Tigrayan civilians. Ethiopia, allow access to Tigray. Allow access to Tigray. Reconnect Tigray. Reconnect Tigray. Reconnect Tigray. Stop weaponized hunger in Tigray. Stop weaponized hunger in Tigray. Stop weaponized hunger in Tigray. Full humanitarian access to Tigray. Full humanitarian access to Tigray. Full humanitarian access to Tigray. Tigray can't wait. Tigray can't wait. Tigray can't wait. Allow access to Tigray. Allow access to Tigray. Stop bombing Tigray. Stop bombing Oromia.
Stop bombing Tigray. Stop Tigray genocide. The Ethiopian government deliberately blocking aid from going into Tigray. More than 900,000 people are in famine condition, 6.8 million in dire need of emergency food. Stop using hunger as a weapon. Stop using hunger as a weapon. Abiy must go. Abiy must go. Take Abiy to ICC. Take Abiy to ICC. Abiy must go. Abiy of Ethiopian Prime Minister is a criminal. Abiy is a criminal. Isaias is a criminal. Abiy is a criminal. Isaias is a criminal. Stop bombing Tigray. Stop bombing Tigray. Stop mass arrest of Tigrayans. Stop mass arresting Tigrayans. Stop mass arresting Oromos. Free political prisoners. Free political prisoners. Free Jor Mohammed. Free Jor Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. 80% of health facilities and 99% of ambulances have been stolen, taken to Eritrea and destroyed beyond repair. Allow emergency aid to Tigray. Allow emergency aid to Tigray. Allow emergency aid to Tigray. Reconnect Tigray. Reconnect Tigray. Reconnect Tigray. Reconnect Tigray. Reconnect Tigray. Allow access to Tigray. Allow access to Tigray. Allow access to Tigray. Stop Tigray genocide. Stop Tigray genocide. Stop Tigray genocide. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. We demand justice. We demand justice. Oromo need justice. Tigray need justice. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Ethiopian government is a killer. Canadian government, stop supporting Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government, Abiy Ahmed is a murderer. Ethiopian government is a killer. Free Oromo prisoners. Free Oromo prisoners. Free Tigray prisoners. Free Tigray prisoners. Canadian government. Justin Trudeau. Canadian taxpayers. Please stop supporting Ethiopian government. Your money is killing Ethiopian people. Your money is killing
free. Oromia shall be free. Tigray shall be free. Tigray shall be free. Ethiopian government, stop killing innocent children. Ethiopian government, Abiy Ahmed is a killer. Ethiopian government, Abiy Ahmed is a killer. We demand justice. We demand justice. Oromo need justice. Tigray need justice. Oromo need justice. Free Oromo prisoners. Free Oromo prisoners. Thank you. Again, I will repeat, as everybody is passing on their way, I want them to know the primary objective of this rally is to attract the global attention against the dictatorial government of Ethiopia, who is attempting and using much force and killing the innocent people in Ethiopia, especially targeting the Tigrayans and Oromo people. So, Ethiopian government, stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. Prime Minister Abiy Ahmed is a criminal. He's a criminal. Ethiopian government is a criminal. Ethiopian government is a killer. Prime Minister Abiy Ahmed is a criminal. Stop killing Oromo. Stop killing Oromo. Stop killing Tagaru. Stop bombing Oromia. Stop bombing Wallaka. Stop killing Wallaka. Stop ethnic cleansing in Oromia. Stop ethnic cleansing in Oromia. Stop ethnic cleansing in Tigray. Stop killing Tigray. Stop killing Oromo. Stop killing Tigray. Stop killing Oromo. Stop bombing Wallaka. Stop bombing Wallo. Stop bombing Wallaka. Stop Wallaka genocide. Stop Wallaka genocide. Stop Wallo genocide. Stop Karayu genocide. Stop Kuti genocide. Stop Borana genocide. Stop Borana genocide. Stop Oromo genocide. Ethiopian government is a killer. Canada. Stop supporting Ethiopian government. Stop supporting Ethiopian government. Stop supporting Abiy Ahmed. Stop supporting Abiy Ahmed. NATO, pass sanction on Ethiopia. Pass sanction on Ethiopia. We need NATO intervention. We need NATO intervention. Canada intervention. US intervention. EU intervention. To stop killing innocent people in Wallaka, in Karayu, in Borana, in Guji, in Arsi, in Ararge, in Wallo, in Oromia, in Tigray. Stop bombing our people. Stop killing our people. Stop sending drone to Ethiopia. China, Turkey, Dubai. Stop sending drone to Ethiopia.
Stop! NATO, act now! NATO, act now! On Turkey, on China, on AU, on Turkey, on China, on AU, China, AU, AU, China, and Turkey. Stop sending drone to Ethiopia. Stop sending drone to Ethiopia. Ethiopian government is a criminal. Is a criminal. Prime Minister Abiy Ahmed is a criminal. Is a criminal. Abiy Ahmed a killer. Stop killing innocent people. Stop ethnic cleansing in Oromia. Stop mass arrest in Oromia. Stop mass arrest in Oromia. Stop killing innocent people. Stop Wallaka genocide. Stop Wallaka genocide. Stop Wallaka genocide. Can you pull up these thing, people, to see, please? Stop killing Tagaru. Stop killing Tagaru. Tigray life matters. Tigray life matters. Oromo life matters. Oromo life matters. Tagaru life matters. Tagaru life matters. Stop killing in Ethiopia. Stop killing in Ethiopia. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed is a killer. Is a criminal. Ethiopian government Abiy Ahmed is a criminal. Is a criminal. And stop killing in Oromia. China, shame on you. Turkey, shame on you. China, shame on you. Turkey, shame on you. Ethiopian government, stop mass arresting in Oromia. Ethiopian government, stop mass arresting in Tigray. Turkey, stop supporting Ethiopian government. China, stop supporting Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a terrorist. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a criminal. Ethiopian government is a killer. China, Turkey, China, Turkey, shame on you. You are supporting the killer. You are supporting the killer. You are supporting the killer. Shame on you. Shame on you. Canadian government, Canadian taxpayer, stop supporting Ethiopian government. Stop funding Ethiopian government. Your money is killing our children. Your money is killing our children. Our children in Tigray, our children in Oromia is crying. Mothers in Oromia, mothers in Tigray are crying. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. Abiy Ahmed, shame on you. Abiy Ahmed, shame on you. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must resign. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must resign. Ethiopian government is a killer. Abiy Ahmed must resign. We demand justice. We need freedom. We demand justice.
Thank you very much, sister. Guys, you have to be loud and clear and show all your signs so people can be aware of. You're gonna repeat after me. We need to be angry. Our people are dying every day. And Canada has hand on this by supporting the Turkish government. They're providing drone TV2 to kill the innocent people of Oromo and Tigrayans. And the Canadian government is giving a blind eye on this. So we demand the Trudeau government to stop funding the murderer government of Turkey, United Arab Emirates, Saudi Arabia, and China. The government of Canada claims to be a champion of human rights, yet it remains silent and is turning a blind eye. You chant after me. Canada! Act now! Canada! Act now! Canada! Defend Ethiopia! Canada! Defend Ethiopia! Justin Trudeau! Act now! Justin Trudeau! Act now! Canada! Defend Ethiopia! Canada! Defend Ethiopia! Canada! Sanction Ethiopia! Canada! Sanction Ethiopia! Canada! Act now! Act now! Act now! Thank you very much. That's all I have. Oromo jirtu! Sagare in Agamu, Oromo jirtu! Tagaru jirtu! Tagaru jirtu! Oromo jirtu! Oromo jirtu! Nibili samna! Nibili samna! Nibili samna! Duwa Tindaminu! Duwa Tindaminu! Free Jawar Muhammad! Free Jawar Muhammad! Free Bakare Garba! Free Bakare Garba! Free Hamza Barana! Free Hamza Barana! Free Hamza Dintaha! Down, down, Abiy Ahmed! Down, down, Abiy Ahmed! Down, down, Abiy Ahmed! Dims Falligale, Dims. Down, down, Abiy Ahmed! Abiy is a killer! Abiy is a killer! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go! Down, down, Abiy Ahmed! Down, down, Abiy Ahmed! Abiy is a killer! Abiy is a killer! Abiy is a killer! Down, down, Abiy Ahmed! Stop killing in Ethiopia! Stop killing in Ethiopia! Stop killing in Oromia! Stop killing Oromo! Stop killing Oromo! Stop killing Tigray! Prime Minister Abiy Ahmed! Prime Minister Abiy Ahmed is a criminal! Is a criminal! Prime Minister Abiy Ahmed! Prime Minister Abiy Ahmed is a criminal! Prime Minister Abiy Ahmed is a criminal! Ethiopian government, Prime Minister Abiy Ahmed is a criminal. He is killing innocent people. He is killing Oromo. He is killing Tigray. He is killing Oromo. He is killing Tigray. He is a criminal. He is a criminal. Stop bombing Ethiopia. Stop bombing Oromia. Stop bombing Ethiopia. Stop killing Oromo. Or stop killing Oromo. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Stop mass arresting in Oromia. Stop mass arresting in Oromia. Stop mass arresting Oromo. Stop mass arresting Tigray. Stop mass arrest of Oromo.
Stop mass arrest of Tigray. We need justice. We need freedom. We need justice. We need freedom. Let me say this. China, shame on you. Shame on you. Because you support the dictatorial government of Ethiopia. Turkey, shame on you. Shame on you. Because you support the dictatorial government of Ethiopia. China, shame on you. Shame on you. China, shame on you. Turkey, shame on you. Turkey, shame on you. Dubai, shame on you. China, shame on you. China, shame on you. Stop sending drones to Ethiopia. Stop sending drones to Ethiopia. Russia, shame on you. Shame on you. Shame on you. China, shame on you. Turkey, shame on you. Otherwise, stop sending drones to Ethiopia. We need freedom. We need freedom. Canada, sanction Ethiopia. Justin Trudeau, sanction Ethiopia. US, sanction Ethiopia. UK, sanction Ethiopia. NATO, act now on Turkey, on Russia, on China, on EU, on those who support the Ethiopian people to be dead. We need freedom. What we need? When we need justice. What we need? Justice. When we need justice. We need freedom. Eritrean troops out of Oromia. Remove Eritrean troops out of Oromia. Remove Amara militia out of Oromia. Remove Amara militia, Amara Fano out of Oromia. Tigray. Remove Eritrean troops out of Oromia. Wallagga, Borana, Guji, Harar, Wallo. Remove Eritrean troops out of Oromia. Remove Amara militia, Amara Fano, Amara special force out of Wallagga, Oromia. Remove the vigilant group, so-called Fano, out of Oromia. They are killers. They are criminal. They are ISIS. They are killers. Stop rape in Oromia, in Tigray. Stop gang rape in Oromia, in Tigray. Stop intentional transmission of sexual violence, sexual disease in our people. Stop mass killing. Stop mass arrest. Stop bombing Oromia. Stop bombing Wallo, Karayu, Borana, Guji, Oromia, Tigray. We need freedom. We need justice. What we need? When?
When? يا دروني فيدمي يا كورانا الرترا وتاجروف أكزمس ورا هيدا جرنيف ورا هيدا كيس جرنيف سجلته أوف أسيت ترجمو كيسنيف أمني أوروموس أمن تجرايس غلطوما ألفادا سنينجن غيارا أكما بيتن والناس تولجنف أمتا كيجا سجلين كمنف سجلته أودا أمني بيا كينيا تيرو أما خرا دداتي ميدا ماجرا موتمان إثيوبيا يرون إسان أمتي أنغو رتروف قفا أمتا كينا لفرا في تاجرا دروني چاينا را فيرمي تركي را ارغفتي عرب يونايتد اميريت را فرته أمتا كينا يرو أما لفرا في تاجرو كنا سغليتا أوف أسجرا هندي كيسانو بغا دفتني بغا وامي چكينيا كما جدني أسيت ترغمتني سنينجا چو برباد نوتي بيا كنا كيستي هجي كينا هجتا جراتا أمتا كينا يرو تكو تكو سغليتا أون دبون نرنجرات hanga gaafa ummanni keenya gabrummaa keessaa ba'uutitti sagalee keenya dhageessisuu karaa adda addaatiin ummata keenyaaf qabsaa'u itti fufna. Ummanni keenya magaalaa Kaalgarii keessa jirtan ummata biyya keenyaatiif sagalee ta'uu duubatti hin deebina. Warri dhuftan galatoomaa, warri haftanis koottaa sagalee ta'a. Sa'aatii 2-3 ummata keessaniif kennuun hin dagatinaa. Ummanni keenya biyyatti waraanni bilisummaa Oromoo ijoolleen qarreen qeerroon lubbuu fi yeroo kennanit nuti asitti ammoo dhufnee sagalee isaaniif ta'uun nutti guddatu hin qabu jechuudha. Kanaaf akkuma argaa jirtan guyyaa har'aa warra Tigraay waliin as jirra. Warra Tigraay waliin mootummaa Itoophiyaa kana balaaleffataa jirra. Miidhaan wal fakkaatutu nu dhaqqabee miidhaa kana ammoo waltaanee ofirraa kuffifnaa jechuudha. Kaleessa mootummaa Itoophiyaa Tigraayin durfamaa tureen wallolaa turre irratti hiriira bayaa turre. Har'a ammoo yeroon qabsoon fuutee walitti nu fidde malee waan biraatii miti. Ufafotti ammoo akkamitti waan tare waliin haasofnee waliin akka deemnu waan laallu ta'a. Diinni keenya hedduu yeroo tokko ammoo diina hedduu walloluu hin dandeenyu. Kanaaf ummanni keenya akkasitti hubattanii qabsoo amma itti jirru kana kan mootummaan Itoophiyaa Eritiriyaa waamatee warra akka Ameerikaan faallaa deeman hunda warra akka Raashiyaa, warra akka Chaayinaa, warra akka Tarkii kanneen waamatee ummata keenya bobbaasaa jiru kana warri cunqurfamtoota wal taanee yoo ofirraan dhaabin hedduu nutti ulfaata. Kanaaf kana hubattanii ummanni keenya karaa danda'ame hundaan akka qabsoo gootan waamicha isiniif goonaa jechuudha. Kanaaf galatoomaa gama biraatiin ammoo yeroo amma jirru kana keessatti ummata keenya diiguuf wanni godhamaa hin jirre hin jiru. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana namichi maraataan tokko I think dhaamsi inni dabarsee ergaa biltsiginnaa qabanatti fakkaate ummata keenya hedduu dallansiisee jira. Dhuga nutillee dalanneerra ummata walitti qabee arrabse amantii kabajamaa ummanni biileenaan hordofu arrabse keessattuu ammoo Oromoo keessaa bahee akkasitti arrabsuun ummata keenya hedduu gaddisiisee jira. Nulleen akka waldaa hawaasa Oromootitti gochaa akkasaa kan ni balaaleffanna. Ummanni keenya ammoo wanni sun kan nama tokkooti malee nam tokkollee akka bakka hin buune hubatee tokkummaa isaa eeggatee itti fufuu qaba. Fakkeenyaaf obboleessi nama saniif TV irratti gabbayee dubbatee jira. Islaama inni dhaloota namicha sanii jireenya isaa amala isaa ijoollummaa irraa haga ammatti ibseera. Kanaaf namichi sun naannoo itti dhalates bakka hin bu'u, amantii biraallee bakka hin bu'u, ergaa isaatii fi amala isaa qofa bakka bu'a. Akkasitti hubannee tokkummaa keenya eeggannee qabsoo keenya akka itti fufnu waamicha ummata keenyaaf goonaa jechuudha. Gochaan inni dalage garuu nama gaddisiisaa, nama dhukkubsaa, nama miidhaa saniif ni balaaleffannaa jechuudha. Ummanni keenya warri kiristaana ta'an paastaroonni
namoonni adda addaa dhageettii hawaasa keessatti qaban gabbaanii balaaleffatanii jiran ummata Oromoo akka addaan hin qoodamneef akka wanni akkasii addaan isaanii hirreef warri akkas godhan galata qaban Oromoon kiristaanas yoo tuqame gadi baanii warri musliimaa balaaleffachuu warri kiristaanas yoo tuqame warri islaamaa balaaleffachuun tokkummaa keenya akkasitti eennee deemnaan jechuudha. Kanaaf wanni akkasii sun ajandaa nuuf ta'uun qabu ajandaa diinaati. Ajandaa kana keessa kan itti fayyadame irra guddaan warra mootummaa irra jiru warra PPT jechuudha. Kanaaf jabaadhaa qabsoo keenyatti taafufnu yeroo ammaa kana olola adda addaatitu deemaa jira. Warra Tigraay har'a nu waliin jiran kanaaf nuti jaalala addaan qabnu rakkootu waliin nu fide qabsoo waliin nu fide karaarraa walitti gorre. Warri PP ammoo kanatti fayyadamti. Alaabaa Oromootiif alaabaa Tigraay wal biratti arganii akka waan Oromoon amma Tigraay jalatti deemuutti fudhatan. Warri akka PP har'aa OPDO kaleessa warra TPLF kana waliin hojjetaa turan. Har'a gooftaa biraa argatanii Oromoo ammoo kanas qabuu barbaadan. Oromoon kana ni beekata. Nuti fira tarsiimooti yeroo ammaati malee fira istiraateejiiti malee fira qabsooti malee kabiraatii miti. Akkasitti hubattanii qabsoo keessanitti akka jabaattan waamicha isinii goona warri adda dhuftan galatooma ummata keessaniif sagalee ta'u itti fufaa mootummaan amma jirtutu ni kufti. Mootummaan yeroo dheeraaf umrii dheeraaf jiraatu hin jiru garuu haga dabartuuf ummata keenya ni miiti. Kana gochuuf ammoo kana irraa baraaruuf ammoo tokkummaa keenya wal bira dhaabannee karaa adda addaatiin qabsoon karaa hiriiraa qofaa miti karaa humnaatiinis woboon jabaataa jira jabeessa bira dhaabadha akka ummanni Tigraay tokkummaan ka'ee jabaatee asitti argitan kana xiiqiidhaan isinis ka'a. Yakki Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru gurra addunyaa hin arganne malee yakka Tigraay keessatti gaggeeffamu gadii miti. Garuu Oromoon akkasitti laalaa hin jiru rafaa jirra. Dammaqaa kaa wal faana dhaabadhaa qabsoo karaa adda addaatiin godhamu irratti hirmaadhaa karaa teekinooloojiitiin karaa hiriira nagaatiin sagalee ofii dhageessifachuutiin karaa humna ofii jabeeffatanii difendiif gochuutiin karama hundaan jajjabaadhaa isiniin jenna ulfaadhaa baga dhuftanii qorra kana keessa dhaabatanii uummata ofiitiif sagalee ta'uun hagam akka murannoo qabu nama agarsiisaa ulfaadhaa galatooma obboleessa kiyya paastar Lataa asitti affeeree yaada xiqqoo akka nu dabarsan asirratti affeera galatooma. Who beating this very cold weather and come together here to be a voice for our people. Egaa saba keenya ergaa gabaabaan isinii dabarsuu barbaadu guyyaadhaa qabbana kana keessa waan kana keessa dhaabannee saba keenyaaf afaan ta'uudhaaf sagalee ta'uudhaaf ija ta'uudhaaf gurra ta'uudhaaf miidhaa isaan irra gaa jiru ol qabnee dubbachuudhaaf asirra hunduma keessanuu baga nagaan dhuftan jedha. Obboleessi kiyya ergaa guddaa dabarseera. Wanti tokko dubbachuu barbaadu namni kan mo'atamu qalbiin isaa yookaan immoo sammuu isaatiin yoo mo'atame. Kanaaf yeroo hundumaa haala keessa darbinu keessatti waan keessa jirru keessatti qalbiin keenya sammuun keenya abdiin keenya yeroo hundumaa jabaachuu qaba. Yeroo hundumaa jabaannee saba keenyaaf sagalee ta'u saba keenyaaf afaan ta'u saba keenyaaf gurra ta'u saba keenya karaa hundumaan cinaa dhaabannee gargaaruudhaaf nu irraa eegama. Isa kana cimsee isinitti hima abdii hin kutatinaa yeroo hundumaa. Gama kaaniin akkuma silaa obboleessi kiyya dubbate jidduu kana sooshaal miidiyaa irratti saba keenya tokkummaadhaan kan beekamu tokkummaa kan qabu tokkummaa saba keenyaa diiguudhaaf jecha jibbaa dubbatameen namoonni tokko tokko sabi tokko tokko nami tokko tokko baay'ee itti dhagaamee jira. Dhuguma dubbiin dubbatame jechi jibbaa kun jecha sirrii akka hin taane akka sabaatittis akka hawaasa Oromoo Kaalgariitittis akkasumas immoo akka amanaa kiristaanaa tokkottis jechi kun sirrii akka hin taane namoonni baay'een dubbataniiru. Anis irra deebi'ee dubbachuu barbaada. Jechi jibbaa eenyuun birattu nama biratti waaqa biratti fudhatama hin qabu. Nama biratti waaqa biratti fudhatama hin qabu. Jechi jibbaa nami tokko dubbatu
eenyunu bakka bu'uu hin danda'u. Bakka bu'uu kan danda'u namicha sani. Ergaan kun egaa akkuma argitan saba keenya karaa adda addaatiin addaan baasuudhaaf tokkummaa saba keenyaa diiguudhaaf tokkummaa keenya irratti kan xiyyeeffate. Kanaaf sabni keenya yoomuu caalaa jechoota akkasii irraa of eeguudhaan namoota waan akkasii dubbatan irraati of eeguudhaan tokkummaa isaa jabeessuun tokkummaa isaa cimsuudhaan warra tokkummaa keenya diiguudhaaf ka'anii yellaasisuun saalfachiisuun nurraa eegamaa isa kana taasiftaniirtu jabaadhaatii itti fufaa isiniin jechuu barbaada. Kanumaan dabalatee akkuma jedhe jechi nama kanaa karaa kamiinuu fudhatama hin qabu. Karaa kamiinuu yaada kamiinuu fudhatama waan hin qabne akka ta'e dubbachuu barbaada. Walumaa galatti tokkummaan keenya haa jabaatu, irreen keenya haa jabaatu, saba keenya bakka jirutti iddoo jirutti kan kiristaanaa kadhannaadhaan kan islaamaas kadhannaadhaan karaa hundumaan saba keenya cinaa akka dhaaban karaa dandeenye hundumaan waan dandeenye hundumaan hamma gaaf sabni keenya rakkina jiru keessaati, dhiphina jiru keessaati, rakkina jiru keessaati, gadadoo jiru keessaati, du'a jiru keessaati hamma ba'utti manatti galuun nurraatiin eegamu, abdii kutachuun nurraatiin eegamu, jabaannee saba keenya cinaa dhaabachuun nurraatii eegama. Adeemsi bilisummaa tasan dhufu akkanaan hin dhufu. Dedication barbaachisa, ejjennoo barbaachisa, hawwii qofaan hin dhufu. Kanaaf karaa dandeenye karaa keenya irratti adeemsa keenya irratti waan abdiin kutachiisu irraa fagaannee abdii keenya bilisummaa keenya irra goonee abdii keenya furmaata saba keenyaaf dhufu irra goonee tokkummaadhaan wal qabannee jabaachuun nurraatii eegama. Diinaaf warra nu diiguudhaaf ba'uuf warra nu facaasuudhaaf ba'uuf warra afaan keenya afaan gochuudhaaf baanii fi takkayyuu yeroo kamiyyuu yeroo isaaniif hin kennina, bakka isaaniif hin kennina. Akkuma beektan saba keenya amantiidhaan nu qoodanii karaa adda addaatiin nu qoodanii yaada keenya bittinneessanii yaada isaanii nurratti fe'uudhaan mootummaan Itoophiyaa halkaniif guyyaa dabeessa Oromootti fayyadamee hojjetaa jira. Kanaaf dabeessa Oromoo isa diina Oromoo ta'ee Oromoo irratti ga'e kaleessa saba keenya kan cabsan nuun nu cabsan lafeen sattawwaa lafee isaatiin caba. Kanaaf akka nuun nu cabsine akka ulee nun godhanne akka nu diiguudhaaf ulee nun godhannetti namni keenya hundumtu sabni keenya hundumtu dargaggeessi dargaggeettiin jaarsi jaartiin hundumtu qeerroon qarreen islaamni kiristiyaanni waaqeffatan dammaqaatii dammaqa maaliidhaaf diinni yeroo hundumaa sammuu namaa irratti hojjeta. Akkuma isiniin jedhe ololli jidduu kana deemsifame hammam saba keenya akka jeeqe hammam tokkummaa keenya sheeggochuu akka yaale argitanii jirtu. Kanaafi kanarratti jabaadhaa dhumarratti jecha kiyya kan xumuruun maaliidhaanii haala kanaan dubbii jidduu kana haasaamaa ture olamaan ustaazonni geggeessitoonni amantii islaamaa gara fuula duraatti as ba'anii gochi kun haasaan namicha kanaa saba kana bakkan bu'u jechuudhaan tokkummaa saba kanaa iddootti deebisuudhaan tokkummaa saba keessanii iddootti ijaaruudhaan gochi isin gootan tarkaanfiin isin fudhattan gorsi isin kennitan qajeelfamni isin kennitan baay'ee kan nama boonsu kan nama jajjabeessu kan nama tubu. Kanaafi galatoomaa jechuu barbaada. Akkasumas nuti Oromoonni kiristaanaa jecha jibbaa amantii kamiin irratti xiyyeeffatu nama kamiin irratti xiyyeeffatu hin balaaleffannaa sirrii miti. Dubbiin Waaqayyo akkana jedha. Waaqayyo guddaadha, eenyu nu hin tuffatuudha. Wangeelli gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nama ulfeessa. Amanaan kiristaanaa tokko mallattoon kiristaanummaa isaa nama ulfeessuudha. Nama ulfeessuudha. Sagaleen Waaqayyo waan jaha hin jibba isa torbaffaa hin ciigaa jedha. Inni torbaffaanis immoo obboloota jidduutti garaagarummaa kan naqu jedha. Gochi jidduu kana sooshaal miidiyaa irratti deeme ilmaan Oromoo jidduutti garaagarummaa kan naqe waan ta'eef garaagarummaa kan godhe waan ta'eef lubbuun Waaqayyoos yaada akkasii hin ciigaa. Nuti ilmaan Oromoo kiristaanaas nuti ilmaan Oromoo islaamaas nuti ilmaan Oromoo waaqeffataas gocha akkana ideoloojii akkana haasaa akkana
hinciigana kanaaf tokkummaan kenna yoom caalaayyuu haa cimu nuti ilmaan oromoo tokko nuti ilmaan oromoo meesa galee keessa ol kaasa nuti ilmaan oromoo islaama taanu kiristiyaana taanu waaqeffataa taanu kanaaf nuti tokko tokkummaan kenna waan tokko nu hin diigamu jabaadhaa isiniin jedha galatooma. Once again we are here to demand justice, freedom and equality in Ethiopia. As we are saying, Ethiopian government killing innocent people, Ethiopian government bombing civilians, a drone attack, airstrike, not only Ethiopian government, Eritrean government killing civilians. So we are here to demand justice, to stand with solidarity with our people. Thank you so much, everyone. አለን አይደለ? አለና ነው Canada, say Canada, stop supporting Ethiopian government. Canada, act now. We demand freedom. We demand justice. አለን ማለት ነው። ይህ ፕሮግራም ስላዘጋጃችሁ የኦሮሚያ ኮሚኒቲ ይልመድባችሁ። ካሁን በኋላ አብረን ከዚህ የበለጠ የተሻለ ነገር እንሰራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ካውዚ በስተረፈ ትንሽ በትግርኛ መልእክት ላስተላልፍና ከዛ በአማርኛ መጨምራለሁ። አህዋተላሁም ዲሁ አህዋተለና ዶ ከዚህ ሕድሕድና አውገዛና ነውዓና ኢና ነበር ዘለና ዓመት ሙሉእ ስንቅና ንብዓት እዩ ብፍላይ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ወፃኢ ብጀካ ምዕራባዊ ዞባ ነፃ እንተኾነ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ህዝብና ይጠፍእ ኣሎ ንሓዝነና ንነብዕ ኣለና ግን ድማ ክንርስዖ ዘይግበአና ኩናት ኢና ገጢምና ኩናት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘይኮነስ ምስ ናይ ኤሪትሪያ ፋሽስቲ ሓይሊ ዘይኮነስ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዘመናዊ ዕጥቂ ምስ ዘለዎም እውን እዩ ከዚ እቲ ኩናት መልክዑ እናቐየረ እዩ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ምዃኑ ተሪፉ ካብኡ ሓሊፉ ምስ መላእ ዓለም ዳርጋ እናኾነ እዩ ዋላ ዘለናሎ ዓዲ እውን ንክንጠፍእ ፈሪድና እዩ ምክንያቱ ናይ ቱርኪ ድሮናት ካብ ካናዳ መንግስቲ ብዝርከብ ናይ ቱርኪ ኣቑሑት ዝምረታ እየን ክሳብ ሕዚ ካናዳ ዝወሰደቶ ኣክሽን የለን ወላ እውን ኣሜሪካ ሓይልና ሃለዋ ዓቕምና ሃለዋ ጠጠው ክተብሎ ትኽእል ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ ወይም ሓንቲ ሰንተንስስ ብምግባር ጠጠው ክተብሎ ዝግባኣ ክንጠፍእ ስለ ዝፈረዱልና يحزننا له وي كونسرن خوينو ناي تግራይ ህዝቢ ምጥፋእ بكونسرن ዝግለጽ ይናአቶም خوينات يزيون ኣብዚ ዘለና بسነ ልቦና ክንመውት ይተፈሪድና ከም ሰብ ክንንቀሳቀስ بسነ ልቦና ኣብ ህዝብና ኣብ ልዕሊ ወገናትና ብዝበጽሕ ስቅያት ግን ከም ዘለና ክንኸውን ክንመውት ይተፈሪድና ስለዚህ تايكن قبر كن خللنا أدمسني أحوات بسنا لبنا كم تنكري قبلنا سنا لبنا كمانن بلعلي بزي مجنان أنكر هزبي سلازو خنا وني خلنا زي خالو سلازو خنا وني نايتيبيا مل هزبي 200 مليون هزبي متى مزقصرنا 4 حدا جزء 3 حدا جزء ناقل تزورنا بزير يابو
شوعات شدشت زولنا قدمنا كم سعرهم مخاننا سلازفلتو على أقولنا ما سلفهم بزي عفل علي سلازي نتأنكر أول علي زبنا زبز حزون قفعي كاو خوينات زمز قفعي مخانو طراي زي خونس زقتمنا يو خوينات خندينا عمي نانا كنبرك خنان كسورنا نزخل مخانو فليتنا كنحرن كنتنكر سننا كنكس يزقبعنا سننا انتنخيسنا ازوم حزي مسانا تطوي لهم زلو احواتنا تفلطيهم بجاكا ولك اسبات مصيومنا يفلطن يوم ግን ጠንከራታት መሆንና ነው ጥንካሬ ፈጥር ነው ስለዚህ አዮና ጽባህ ንግሆ كل ነገር ተገቢጡ كنحقوسنا ناي مكلاخل حيل تግራይ ንድሕሪት ምምላስ اي ነገርን ተንኮልዩ ወታደራዊ ሲስተም እዩ كل بميديا كنصنا عين نصبه كاب عمي كم زحز زوصانا خزن دحريت نملسل منين عينت مخنيات ايهلون منين عينت عمكم طفينا منا يالو انت يالو عين فلطن نيرنا كاو وطينا حزي بارمتات استدراجو حيلي ابز حزنالو منين مسوعه تراح كنكافلنا نز مسوعه زي دما نحناون عدل انتقاطمنا زخونت قنادا تترخيو خيدنا المسوعة كندالك نخللنا كساب زينا كنقرص قبانا مغنياتو كنهلو انتخوينا ازيز خفل زل مسوعتي فراك بفريك خير له
si abbado manto tikeni jedini ijar sake to jedini abbado manto tikeni soda ka welcome jedini onka bachi sole gumani Fatini gayo ira okulchisa Tina mani alagam binesa bishan sinya tusi gobalchisa Luchan libna arbachise sete nudam magna bola me kabute Akka dukafte sila dumne ragam talule kanumaf chimne